akkam jirtan fayyaa keessanii jirtuu jirra galata waaqayyo. Egaa yeroo hundumaa walitti buutan jechaadha ijoolleen adda addaa miidiyaa irratti nan dhagaa jira. Haymanotii irratti kan wal dhabdan amma haymanotii ortodoksii maaliif arrabsitu? Abbaan muka dhiisee wanna fedhettillee amanu jechaadha. Maal isin godhe? Wanna feetitti amanuun fedhii keeti jechaadha. Fedhii namaan tuqina. Isinis immoo warreen ortodoksii musliiman arrabsina. Hundumtu keenya tokkummaadhaan jiraannu. Amma kana hamma wal arrabsuuf deemtan musliimnis amantaa ofiitti kiristaanis amantaa ofiitti odoo xilootii gootanii odoo rabbiin kadhattanii kan rabbi jaalatu isa maalinni bashitaan baraa kan dhufe koronaa wantoota akka koronaa fi uummanni qaban nyaachaa baay'isan biyya keenya nagaa nuuf godhe jettanii musliimni masgidatti kiristaanni beeta kiristaanitti yoo kadhate kuni araara waaqayyooti malee quxxaa miti jechaadha. Maaliif wal nyaattu? Maaliif wal loltu? Maaliif wal dhabdu? Hundumtuu iyyuu addunyaa kanarra waggaa 100 jiraattan maaliif wal nyaattu? Maaliif wal dhabdu? Kanaaf jettanii wal ta'uun walii galuun eessa dhaqe? Maaliif jechaan taane waliif kennitan? Ani yoo wanna fedhetti kana amante ati wanna fedhetti kana amante yoo taate kuni wanna waliin nu ga'u tokko hin qabu jechaadha. Namni hundumtuu nama ta'uun isaa nama ga'a jechaadha. Kan barbaadamu biyyatti keessatti nama ta'uu qofaadha. Amantaan kan abbaati. Abbaan waan fedhe amanuu danda'a. Kanaafuu amantaa irratti walitti hin bu'ina. Amantaadhaan wali hin ga'ina. Hundumaa keenya iyyuu kan bulchu Rabbiidha. Hundumaa keenya iyyuu kan nu jiraachisu Rabbiidha. Ati sala amantaa keenyaa sala amantaa kiyya naaqeef ani sala amantaa kee naaqeef wanni irraa hir'atu tokko jiru jechaadha. Tirfii ebeluun sun akkana jedhe tirfii ebeluun sun akkana jedhe kan jedhamu waan jedhamu malee kana waan irraa hir'istanii hin qabdan. Kanaaf jecha biyyatti irraa wayim namoota irraa waan hir'istanii hin qabdan jechaadha. Kanaafuu yaa jara koo waan isin jedhamu hiriyoota koo waan isin jedhamu hawwatiin keenya iyyuu wal ta'anii jaalalaan hundumti isaanii walii galteedhaan as kan jechaadha. Nusarraa walii gallee yoo namni tokko ilmi dhiiraa tokko dubartiin tokko kan haymanoota kee irratti waa siin jettu taate keessan dawwalii too maaf akkana naan jetta jedhii gaafadhu. Jechaan taane kan gaafadhu. Yookaan immoo bira darbee si arrabsu taate gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhe? Bitaa kee yoo si dha'e mirga keellee deebisii kenni siin jedha. Kanaafuu waan isin wanna si arrabseef humaa sirraan fuudhu amantaa keessaa sarara si arrabseef humaa sirraan hir'isu. Kanaafuu jalaa callisi. Eenyumti keessanuu jechaadha. Wal jalaa callisaa. Walii gala. Yeroo nammaa gizee walii galan gizee tokko ta'anidha. Kanaafuu walii galaanin isin jedha hiriyoota koo. Egaa immoo waan isin itti dhamu warri viidiyoo haarawaa reef warri yuutuubii xixiqqoo banaatu reefuun jajjabanne jennu kan amma kana wal jajjabeessa jechaadha. Warri sabskiraayibii hin qabneef sabskiraayibii godhan amma ani viidiyoo haarawaadha. Sabskiraayibii sheerii laayikii naaf godha. Hundumaafu ana qofa osoo hin taane warra reef jammaru kana jajjabeessa wal jajjabeessuun eessa dhaqee wal dhabna. Nu obboleewwanidha. Nu hundumti keenya ilma Oromoo dhiigni tokkodha. Hundumtuu masaawaatinnati biyya ofiitii kafalee jira. Kanaafuu waliin ga'inaa, waliin tuqinaa, waliin arrabsinaa, waliin hacuucinaa. Haymanotiin kennama waaqayyooti. Eenyumtuu ani sala haymanotii kee dhiqeesseef ati sala haymanotii kee dhiqeessiteef haymanotii irra wanni hir'istan tokko hin jiru. Namaaf nama walitti hin buusinaa jechuun barbaada. Siyyadhaamsi kanaadha yaa jara koo wal dhaggeeffadhaa. Yaadan ta'an akka fedhettiin waan fedhe jedhe jettee akka fedhetti waan fedhe arrabseette humaa irraan fuutu afaan namaan fidu jechaadha. Kanaafiyyuu wal arrabsuun immoo iyyuu faayidaa hin qabu. Wal xiqqeessuun faayidaa hin qabu. Kanaafuu kan faayidaa qabu hojiidha hojjedhaa jiruu biyya keessan jijjiiraa biyyatti guddisuuf xaaraa malee wal diiguuf hin xaarinaa wal ijaaruuf xaaraa lammii koo hundumti keessan ilmaan Oromoo tokko ta'a haymanotiin tuqina amantaan kan abbaati. Ati kan waan fedhetti amani anis waan fedhetti waan amani amantaa koo hin tuqin amantaa kee hin tuqu kan tuqu sunis callisin sinin jedha baqa hunduma keessaniyyuu tokko ta'a. Tokkummaatuyyuu biyyatti guddisa malee wal arrabsaadhaan mee biyya Arabaa keessa ilaala mee biyyoota garaagaraa ilaala walii galtee isaanii jaalala isaanii haymanotiidhaan wal ga'anii namni tokko hin ga'u. Hundumtuu waan fedhetti amanuu maftii isaa waan ta'eef
fedhii isaa wanna ta'eef wanna fedhetti amanu maaliif kana amantaa ati kana Hindiyaa Baangalii Filipiinii dhufee biyyoota Arabaa keessa Katarii Suudii biyyoota Dubaay keessa biyyoota garaagaraa keessa jiraata. Ati haymanotiin kee kana jedhanii namni isa tokko hin jiru jechaadha. Hundumaayyuu akkuma saba ofiititti fuudhee yaada maadaamiidhaan kan walitti bu'an tokko jiraachuu mala. Garuu warri haymanotiidhaan nama hacuucu tokko hin jiru biyya gandaa keessatti. Biyyi gandaa zeegan fakkeenyaaf hojjettoota akka mana maalaan keessa hojjennu odoon ta'in warri ala keessa hojjetan mootummaa fi namaan sabaan wanna walgaan tokko hin qaban jechaadha. Zeegan biyya hundaatu walitti makamee jiraata nageenyaan. Kuni haymanotii kana kun haymanotii kana odoon jedhin mootummaan biyya tokko ilaalee jechaadha. Isinis akkasitti akka biyya gandaa kanatti biyyattii guddisna. Yaadan tokko taane biyya guddisna. Xaarrannee tokko jijjiirra jedha malee arrabnii fi afaan